Cairo darbe banki rali kefatani mana kesani Arab system sana. Ani sama menakoti amma singargaru bari. Shin kun karshik ma futama. Yani sirkan fuudhe tasuma akka wayii bira kana sitti miira bari. Maalus. Hojii wayii hojjette komishinii argadhe. Waan guddaa miti akkana ture tana narkaaf bareedu tole naa jedhe. Ofiiggatu malee naannoo kana jiraatu ta'u mani laaffisu. Dhiisi ati yeroo muraasa hidhanii gadhiisu. Maaloo dhiifama naa godhu. Dhiifama. Maal fakkaataan jedhama. Ta'u karoora kuwaas ga'e na jalaan balleessitu seenaadha. Sittan agarsiisa. Siin godha. Eenyu akkan ta'een barre. Intala ko ciree keenya adduutti deemi. Rakkoon qabaatu waan nukutaa kotti nyaadha. Wayyaa? Ani kanan siin jedhu. Maal ta'a ija gaariidha yoo ilaalte? Kuyyoo jibban eessatti galaafetteeti arga. Nuti hawaasa oomishu keessaa kan baane jijjiirama guddaafis kan onnanne. Kaleessarra dhaabbannee egeree keenya kan aggaamne boruu keenya dhugoomsuudhaaf har'a tattaaffachuu irratti kan argamu. Fiixee milkaa'ina keenyaa ga'uudhaafis boqonnaa kan hin beekne. Jaalalaan walii yaannee waliin cimnee kan dhaabbanne qonnaan bulaa keenyaaf utubaa dinagdee ta'uudhaan daandii milkaa'ina irra deemne kunoo jabaanni har'a geenye. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Sinan ammati bilisee jaallattee osoo hin ta'in anaannatti taphachuuf kanatti isheetti siqte. Ammaaf ammatti hariiroo ishee faana uumaa jirtu kana dhaabi. Ta'uu baannaan immoo beekta. Biloon bilbilaa waan jirtuuf dhiifama naaf godhu. Naa cufi bilbila kana. Really? Adaadu. Hello Biloo. Akkam jirta bareedaa kiyya? Akkam jirta bareedduu? Nagaa kooti bareedaa kiyya. Baay'ee si yaadeera Biloo. Anis baay'een si yaadee jira. Harrooli nagarru? Wala garra yeroo na jiidhaa ba'u. Narratti cufee. Maaloo Nadhaqa kalafannoo hojjetu. maal jechuu keeti? Nadhaqa. Maal ta'uu keeti? Deemeen lafannoo hojjetutti dubbisa. Maalitti dubbista mi'aati? Kennu maal taate? Adaadu. Lafee abbaa keetiin si qabeera. Maal ta'uu keeti? Akkanatti aartee akka aarte ofirratti beeksiste sayyuu? Maal ta'aa jirta? Tasgabbaa'ee of dhaggeeffadhu. Tole, waajjiruma kennu faate achumatti tola agarru ka. Tole bareedduu ko sin jaalladha. Anis baay'ee si jaalladha bareedaa ko. Nagaatti. Ciao. Kennu sitti maan jira bara?
akkanatti aartee akka inni gammadu taasisaa jirtaa jechaadha. Hantuunni dhaltee eegee dadhabdeedhani. Karoora kee amma sana fiddeen asiin keessa immoo sababa isaatti sirkaatii fashalaa jechuudha. Sana yaadi. Wanna si jaallatuuf dhiifama sii godha miilla keetti si kufee. Maal miillatti na kufannatti taphachuu dhufe malee adaaju. Dubbiin kun tasaa ta'e siin jechaan jira. Beekeetii miti. Si aarsuuf ta'uu danda'a. Isa dhiisisa waan isaa dagadhu. Siin gallee adaaju. Kennu ko siin kadhadha. Waa'ee isaa dhiisiin siin jechaa jira. Kan isitti immoo waadaa abbaa keef seente sana hin dagatin. Waa'een siinaa waan nama dhibuun qabu. Inni guddaan ifaajjee fiddee dubbii kan asiin geesse har'a waan hin taane uumame karoora chi qabdee fiddee amma hammaa geesse kan akkam fashaloofneef dhaabbadhuuti itti yaadi. Talakoo bakka jiru rakkoo jira moo meeshaas jalaa bade jira maaluma taateeti? Lakki harmee maayyuu miti callisee mana. Gidduu kana garuu sirrii miti baay'ee garaan si ammaata maaluma taateeti talakoo? Maayyuu harmee. Maaluma taatee garaan si ammaata talakoo? Maayyuu miti harmee nu callisee mana. Akkasummaan jedhamu. Harmee maaliif akka ta'e hin beeku. Gaafan ta'ee yaadu waaqayyo maaliif akka inni carraa akka kanaanaaf kennan hin beeku. Maaloon talaafuu akkasii jedhee. Hiriyooti koo kaan isaanii baratanii iddoo guddaa ga'aniiru. Kaan isaanii bultii horatanii bultii isaanii itti gammadoodha. Anis akka hiriyoota kootii baradheen jira. Baradhee garuu maal keessa akka hin jiru argaa jirtu. Harmi ansiinaanii fedhee firoottan koo dhiisee, maatii koo dhiisee, hiriyoottan koo dhiisee. Inni garuu waan tokko dhugaanis hin jedhaan akkamittiin akka hin jibbaaru argaa jirtu. An garuu amma yoomitti jibbaman akka kanatti jiraadhaa. Isin talakoo akkas hin jedhini. Siinan ofii qalbii isaatti hin jiru. Keessumaa intala meelaalaa jedhamtu sana wajjin erga wal baree inni sirrii miti. Wanta seen tuqsiiste hin beeku. Siinan ofii qalbiitti hin jiru giiftii koo. Siinan durii miti. Jaalalli haaraa akka inni qabate dhageen jira. Waa hundumaayyuu dhageera dheegaddee baasuuta. Lakki. Dhuguma siin jedhe. Gidduu kanatti immoo wanta akkasii hin jiru. Inni beekaa si aarsuuf jedheeti. Maal na aarsuuf jedheeti? Anaan ijaaru na arguun barbaadu na aarsaa? Amma kana sobaa? An kanan jedhu mee garuu arme. Waanuma duraan dabarsine sana yaadate xiqqooma shigaraan sanaan gadduun jedhee. Intala koo bareedduu koo siinaaniin ammas hin jaallatta miti? Eeyyinan jaalladha. Durii yeroo barattoota taanee turre dafnee maatii horannee dafnee daa'ima godhannee harmee keenya akkoo taates naa jennee yaadaa turre. Garuu amma kun argaa jirtu daa'ima utuu qabu ija isheeyyuu jibbeera. Homaa miti dhiisi. Ila siinan yeroo fudhata malee dhiifama jedhee dhufee gaabbee dhufee dhiifama si gaafachuun isaa waan hafu miti. Dhuguman siin jedha. An sanaaf abdii kutadheera. Amma abdii koo kutadheen jira isaa. Maaf abdii kutatta? Abdiin kutatin anaati keessiifan jira miti? Mee kottu amma ol seennee waan haasofnu jira. Kana kaasiiti kottu. Infixuuree kana dura. Booda xumurtaate. Nelo, maal yaadaan badde maal taate? Naasee malee? Biloon hin turtii? Hin turti. Silestimeen turre? Siinan faana turtii jechuudha. Maal hiriyaa ishee miti? San irratti immoo akka turte natti himtee jirti.
Hai meelu. Biiluun bara daa'ima miti. Saani morii fuusaati lama ta'aa jira. Akkuma sifanitti waan ani ilaaluuniif bar. Bareedduu koo. Ani hedduu carra qabeessa. Haadha warraas fakkaatu waan hin qabuuf. Biiluun immoo daa'ima miti yaaddee. Ni garuu siinan faana osoo sirriitti waliin bariin irra deddeebi'anii halkaneessuun kun gaarii natti hin fakkaanne. Ni garuu siinan faana osoo sirriitti waliin bariin irra deddeebi'anii halkaneessuun kun gaarii natti hin fakkaanne kanaaf. Sirriidha. Garuu meelikoo anaaf biiluun waan hin dhoksinu tokkoyyuu hin jiru. Waan badaa soorata argite immoo akka isheen natti sirriitti hin beeka. Sana irratti immoo biiluun daa'ima miti. Maal gochuu akka qabdu beekti. Amma sadhiisnee nuti haasaa mataa keenyaa taphannu. Jaalattee mana kana? Baay'ee bareeda. Namatti tola. Dhugaadha. Yeroo biraas dhumma. Asitti bakka hojii keenyaattis dhiyoo waan ta'eef. Dhufnee bashannanna yeroo. Bilooko. Erga gaafa si argadhee kaasee baay'ee keessi koo gammadaadha. Anis akkamitti akkan gammaduu ta'e dhugaa sitti himuu hin danda'u. Kanaaf maali addaree amma waan sun yooma ta'u? Dilbata kanaatu edee yaadaan jira. Dilbata dhufu kanam? Maaliif yeroo xiqqoo fudhannee maaliif itti yaanu? Yeroo xiqqoo fudhachuun isaa dadhabbii malee bu'aan isaa hundi tokko nutti hin argamu. Garuu maaliif ariifachuun barbaachisa? Yeroo xiqqoo fudhannee waan gochuu qabnu osoo itti yaadne wayyu? Maaliif yeroo fudhanna? Yeroo fudhachuun maaliif barbaachisa? Bu'aa tokko iyyuu hin qabu siin jechaan jira. Yeroodhaan itti himnee ofirraa buusuun keenya gaarummaa malee rakkina tokko iyyuu hin qabaatu. Kana biraan immoo dhiphina qofaadha. Kanaaf garuu yeroo waa'ee hiriyaa kee durii sana yaadadhu. Waa'ee boonaa moo? Waa'ee boonaa barii waa'ee hiriyaa kee duraanii natti waan jetteef malee inni immoo jaalallee kan ture hiriyaa kilaasii ture. Ta'us garuu hin jaallattamtu. Ture amma garuu si qofan jaalladha. Ani yoon isa si jagachiisuu danda'e nama jabaadha deeyyaadha. Ati garuu waa'ee keenyatti nimni bara. Kan koo argitee akkuma sitti yeroon barataa ture hiriyaa tokko akka qabu sitti mee jira. Isheen immoo gantuudha nagante sana booda shamarran baay'ee nama. Saniifuu dilbatuma dhufu kana yaadde? Dirqama. Ati yoo dandeesse beellama biraan qabateeniiti itti himnee ofirraa buusuu danda'uudha qabna. Tole akkas taanaan waan barbaade yoo ta'e yeroo hunda cinasee cinan jira. Waan gochuu qabnu immoo dursinee waliin mari'anna osoo itti himiin dura. Haa ta'u waan hundumaaf ni ilaalla. Erga hiriyaa homaan godhanne. Sitti mee jira biroo. Waan ta'an amma yeroo kanatti dursa kennuuf hojii kooti. Fiiguudhaa hojjechuudhaa. Fiigichi baay'eedha. Amma garuu namni ta'e yaada na jijjiirsisaa jirti. Ancarra qabeettidha jechuudha. Dhugaadha. Yeroo dhiyootti iyyuu harmeetti muudhaaf yaadaan jira. Akkam akka isheen gammaddu. Anis baay'ee natti tola sun isaanii wal bare. Dhugaa? Sin barsiisaa shakkideetti. Tola ta'u. Meerri namumti nama ajajamu sin jiru.
Akkamiin hojii? Hojiin maal jira? Gaarii. Gaarii. Baay'ee biizii si godheera. Biizii na godha. Aga kee garuu amma kee biiziidha waan. Ati yeroo baay'ee yeroo bilbillu biiziidha naan jettu. Ani dhuguma. Baay'een biizii ta'anis. Egaa yoo wanti sin rakkise jiraate nu waamaadha sin dhufnaa. Wanti na barbaaddeef maalim? Yeroo darbe waa lamaafan si barbaada siin jedheen ture. Inni tokkoffaan waa'ee Meelaalaati. Meelaalaan immoo maal taate? Halkan siin jedhu ilaalti meeqa guyyaadhaan bilbiltii. Ani immoo dabaree koo. Kanaaf dhiifama na gaafachaa jirteetta? Nama dhiba. Ani jedhu lammaffaan. Inni lammaffaan immoo akkaataa masin nu gorsaa turtanitti gorsa keessan fudhannee hiriyaa qabadhee jira. Dhugaa? Dhugaa. Kan si dhibu mucaan yeroo darbee boorsaa hattuu harkaan buuseef siin jedhe sana yaadatta miti? Nan yaadadha. Ishee wajjin jaalala keessa galle. Kastamariin baay'ee waan isin jechaa jiran qodaan si sirriitti nu gashaan jiranii jechaa jira. Sirriitti hojjedhaafi yeroon geessisuu yaala. Isa keetti naa xumure. Isa qofa ittaati. Yeroo darbe akka carraa na fuutee mana warra isaanii deemte. Maatii wajjin ol barsiisu. Gaafa mana isaanii deemu obboleessi ishee abbaa manaa Meelaalaa ta'uu sitti fakkaata. Nama salphaan sitti fakkaadhe yaati. Maal haasa'aa irra nama? Lakki Meelaalaan maaluma jette? Meelaalaan maal hin jirtu? Meelaalaan fuulli ishee daaraa uffatee iji ishee barbadaa ibiddaa ta'e yookaan kana keessa lixi yookaan asii waliin baatu. Baay'ee natti tola naan garuu. Ari wanni gaafii natti ta'e tokko bilisee wajjin otoo waliin barin dura eenyummaa isheen beektu ture? Homaan beeku. Ees. Akka tasaati. Kanaafuu dhugaa jiru hunda isaatu iyyuu biliseetti himte jechuudha. Akkamitti? Maal jechuu keeti? Maaliifan itti himu? Egaa itti himne taana Meelaalaan itti himte hoo? Meelaalaa afaan isheetti duugama jira. Daadaa Mool handhuura magaalaa Adaamaa irratti simboo guutuun fedhii keessan hunda guutuuf kan dhaabbate yeroo keessan qusachuuf dadhabbiin mallee hambisuuf Daadaa Mool. Galma walga'iif walta'ii ammayyaawaa. Kutaalee ciisichaa dhuunfaa fi maatii. Reestooraantii, hoteelaa fi kaaffee, mana daabboo ammayyaa, tajaajila baankii. Buutikoota. Mana maxxansaa fi meeshaalee kennaa. Manneen suuraa fi kophee, dhannoowwan ispoortii, elektirooniksii fi isteeshinarii, koompiyuutaraa fi aksesarii, moobaayilotaa fi suphaa. Golawwan miidhaginaa, golgaa fi minxaafii, kosmootiksii, sa'aatii fi xiyyoo ijaa. Daadaa Mool yoo geessan bakkuma tokkotti bakka hunda geessan. Hoteela Qiddusti Mangashaa Daadaa Mool. Hundi keenya abjuu jireenyaa milkeessuu feenuu qabna. Garuu gufuuwwan garaagaraa
akka nuti abjuu keenya milkeessineef danqaa nutti ta'etu jira. Hanqina jiru fageenya haala hojii mijachuu dhabuun ni mul'ata. Barnootaan of jijjiirree bakka yaadnu akka hin geenyeef wantooti nu taasisan hedduu. Yoo milaata anoo digirii koo lammaffaa hojjedhee abjuu koo kanan dhugoomsu. Hingaddina fedhii keessan hubatee rakkoo keessan baree kolleejjiin teeknooloojii Ameerikaa furmaata isinii fidee dhufeera. Digirii lammaffaa biizines administreeshinii, liidarshiip, piroojeekti maanaajimentiidhaan bakka jiraattanitti karaa onlaayinii barachuu akka dandeessan yoo isiniif beeksifnu gammachuu guddaadhaan. Bilbila harka keessaniif kompiitarii keessan fayyadamuun bakka jiraattan teessanii gatii madaalawaan ni argattu. Kanaafis beekamtii arganneerra. Finfinnee 4 kiiloo irraan gadee hoteela tuuristii yookaan weebsaayitii keenyaan galmaa'uu dandeessu. Kolleejjii Teeknooloojii Ameerikaa. Meelaalaa afaan isheetti duugamaa jira. Akkam hafuura raafuu baafachuu hin dandeessu. Bukooshii sana hunda dhokfachuu fedhe waan tokko. Mee bishaan kee dhugi. Maali maltaati? Maali boossa? Maali boossa ni maal akkamitti homaan taane jetta tuuboo jirtu sababa malee boossa? Waa'ee sifantu na yaaddisaa jira. Maali sifa maal taate? Bakka hojjettu sanatti qabduu maallaqaa akka isheen taate beektamte. Eeyyeen kanaaf maaltu maal ta'eere? Kaasnaan furtuutu irraanfattee birii 200 jalaa fudhatan. Maal? Yoom jalaa badde? Kaleessa. Maaliif natti hin himne reeti? Si cinquun barbaanne egaa. Maal jechuudha? Qarshii ishee kanaaf itti gaafa kana buusu. Anatti maal natti dhaga'ama? Hin boo'ee waan hundumaaf iyyuu. Si? Natti himtu kana biraan immoo. Inta lokaatee raftuu borojii deemta miti? Rakkoon qabu harmi. Seenaa nama lakkasii kana eessaa akka fideen beeku. Kanaan dura takka akkas turee isifateen beeku. Tarii harmi jaalallee haaraa qabaachuun isaa sun dhugaadha ta'a. Kanaafidha kan inni akkas dukkaneeffataa jiru. Lakki miti. Eenyunni hiriyaansaa tokko yeroo as deddeebi'aa ture tokko isaa wajjin isifachuun isaa naaf. Jalqabuma yuuboon sirran ture. Natti hin himtu? Anaan hin mari'attu? Kanatu mamee naan hin jettu? Bo'uun furmaata? Meelu? Tasgabbaa'ama. Haasofni waan jiru sirreessina. Bishaanis fidama. Itti dhugda. Tasgabbaa'i. Tasgabbaa'i. Meelu? Tasgabbaa'i. Tole. Hold it together. Thank you. Tasgabboofte? Amma ta'uu dhugaa. Hingaa? Tole. Ani immoo akkanitti tolle beektamni gaafa akkas taatu. Kanaafiyyuu waan keessanis jiru keessaa ba'e. Sin jaalladha. Thanks. Tole egaa maaliif irraaftan isin garuu naree gara rakkoon qabu harme?
Siinanii dhiisee moo? Irriba maaliin na qabette tunni hin dhufin? Ati waan bor hojii deemtuufi ka'itii dhaqee rafi. Rakkoon qabu walumaan hin namni dhufutti. Yettere. Tole ganta lako. Eda dhiisifadhee waan hangaleef isheen argine beekta. Eeyyeen meeluun baay'ee dhiphattee turte. Kan isheen dhiphattuuf immoo akka obboleetti isheetu waan si ilaaltuuf. Nan beeka bara. Naa bilbiltee turte iyyuu eda. Meelu kam? Turtaati. Taatee? Yaa. Meelu dhiifama eda baay'een si dhiphisee miti? Rakkoon qaba. Hojiin deemtu moo? Xiqqoo boqochuu barbaade. Eda daftee rafne. Lakki boqochuma barbaadeen xiqqoo natti hin tolle. Kanan jedhu nuufis osoo yeroo nu kennitee wayyuree nu jalaa badaa jirta. Dhuguma mana tokko keessa osoo jiraannu kan wal arginu darbiniiti. Akkami waan isaa? Jedhaanis hin nagaa ta'a. Annatti gabbachaa jira. Garaa deemuuf jireenyaatu moo? Lakki siin jireenyaatiin anas affeeranaan jedhee. Yoga? Cireen siinani ciree caaltuu caalee jechuudha. Caaltuu hojii walitti na buusuufi jedhame. Meelo. Hin dhiphatiin siin hin jenne? Oodha. Si fadhiitii filadhu. Tole. Galatoon bareedaa kun. Homaa miti. Akka tinaa kennite garuutti nama tole. Maaliif? Onsifi. Maalidha kenni? Edaa baankii nurra jiru sanas kaffalitti xumuri. Ta'us qarshii 200 natti argamaa jira bar. Maalitti godhaneen qarshii? Kan nurra jiru meeqa? Amma yeroo darbee roobiin qarshii wayinaa kennee irraa kaffaleera beektaa? Dhugamoo? Yoo baay'ate 30 yookaan 40 qofa duratti ta'a. Kanaafuu baay'ee gaariidha. Saafee kaffalitti kaartaa keenya fuudhi. Hangaruu kana amanuu danda'u dhugaa. Wanta isa ta'e sitti fakkaata si? Ani hin beeku. Otoo beekaa ta'e natti hima ture. Siinaan meeluu maarsuuf jedheeti malee. Kana gidduutti meeluu dagatee nama biraa jaallatachuun baay'ee mana rakkisa. Tokko, lama, sadi. Siif koo maaltu si rakkisee garuu mindaa argattu irraati waa yaallee hin bitattu? Ismii roobiku. Ayilee gidduu kana kennaa jiru maasa namda. Kennaa maali? Obboleettiin koo koomishiniin argattee jettee qarshii 200 naan kennitu seete. Dhugaa itti